Bakka nagaan dhuftani. Harrakaa wanta nama hedduu biratti jaalala fakkaatu garuu miidhaa guddaa kan qaqqabsiisu waa'ee miidhaa wal haammatanii rafuu haasa'uuf jirra. Akkuma beeknu wal haammatanii rafuun jaalala kan agarsiisuu fi waan nama gammachiisudha. Garuu yeroo hedduu wal haammatanii rafuun fayyaa fi walitti dhufeenya keenya irratti miidhaa guddaa kan fidudha. Egaa miidhaa kana gama lamaan ilaaluu dandeenya. Gama fayyaa qaamaa irratti qabuu fi gama jireenya lamaanii yookiin immoo walitti dhufeenya jaalalleewwanii irratti qabuun adda qoonnitoo ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa akka miidhaa fayyaa qaamaa irratti qabu yoo ilaalle tokkoffaa yeroo wal haammatanii rafanitti qilleensi ni dhibbata. Kana jechuun yeroo qaamni tokko qaama biraa irratti garmalee maxxanee yookiin ammoo haammatee rafu akka sirriitti qilleensa hin arganne dhorkaa jechuudha. Lamaffaan hirriba qulqulluu dhorka. Hirribni fayyummaa namaa irratti shoora guddaa qaba. Yeroo hunda wal haammatanii rafuun qaamni akka boqonnaa hin arganne gochuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa dhiibbaa dhiigaa fi gogaa irratti uumu. Qaamni garmalee walitti maxxanee rafee dhiigni sirriitti qaama keenya keessa akka hin sochoone dhorka. Kun immoo miira dhiphinaa fi lafeen laafuuf sababa ta'a jechuudha. Akkasumas ho'a qaamaa ol kaasuudhaan qaamni lama yeroo dheeraaf wal haammatanii yoo rafan ho'a dabalataa uumu. Kun immoo gogaa dhiphisuu fi dhukkuba gogaa fiduu danda'a jechuudha. Inni kan biraa miidhaa jireenya lamaanii yookiin immoo walitti dhufeenya jaalalleewwanii irratti qabudha. Tokkoffaa namni tokko yeroo hunda kan wal haammatee rafu yoo ta'e dhiibbaa bilisummaa qaamaa dhorka. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko hirribatti bilisummaa barbaada. Yeroo hunda wal haammatanii rafuun ammoo bilisummaa hirribaa dhorkaa jechuudha. Lammaffaan dhiphina sammuuti. Yeroo tokko wal haammatanii rafuun miira gaarii fida. Garuu yeroo hunda kan raawwannu yoo ta'e nama dhiphisa. Inni kan biraan rakkoo walitti dhufeenyaa fida. Kana jechuun maal jechuudha? Tokko wal haammatanii rafuu barbaade namni tokko ammoo ani boqonnaa argachuun barbaada yoo jedhe inni tokko jaalala dhabe jedheetu yaada dogongoraa qabaachuu danda'a jechuudha. Kun ammoo walitti bu'iinsa fiduu mala. Walumaa galatti fayyaan keenya waan guddaa ta'ee fi yeroo ciisnu bilisummaa qaamaa keenya haa eegnu jenna. Isinoo maal yaaddume? Wal haammatanii rafuun gaariidha jettu moo rakkoo fidaa jettu? Yaada keessan koomentii keessatti nuuf qooda. Akkasumas immoo viidiyoo kana jaaladhaa qooddadhaa. Akkasumas sabiskiraayib godhaa. Horaa bulaa deebanaa.